durarratti baga amata haaraan waliin nugee isiniin jecha oduu oowwituun isinii qaba itti dhiyaadha. Demokraatonni biyya Ameerikaadha President Biden prograama baqattoota yeroo hedduu biyya Ameerikaa keessatti akka malee tajaajilaa ture kan yeroo ammaan tana dhaabbachuudhaaf deemu akka hin dhaabbanne yeroo akka itti hidha'u gaafatanii jiran. Prograamni kunis bara 1990 irraa eegalee biyya Ameerikaa keessatti akka malee ummata gartee biyya tana baqaan dhufan takkaa'u haala addaatiin biyya tana keessa dhufanii assaayilama gaafatan akka isaan biyya tana keessa ta'anii jiruu isaanii haaretti eegalan kan gargaaru haaretti gartee yeroo akka inni itti hidha'ee odoo aangoo gadi hin dhiifne murteessee biraa bahu isa gaafatanii jiran. Prograamni kun yeroo hedduu uummanni inni tajaajilu warra gartee biyya tana keessa heeraan ala dhufanii takkaa'u as dhufanii viizaan isaanii expire ta'ee booda yoo biyya teenyatti gartee kan nu darbitan taate achitti hidha seenna takkaa'u ni rakkanna jedhanii mootummaa Ameerikaatti warra himatu jechuudha. Warri kun eega gartee yaada akkasiisan mootummaa Ameerikaatti himatan Ameerikaan warra akkasii biyya isaanii sanitti hin deebistu. Saniifuu prograamni kun yeroo ammaan tana gartee waan dhaabbachuu danda'u jecha President Biden akka gartee inni hin dhaabbanne yeroo akka itti hidha'u isa gaafatan jechuudha. Ameerikaan Iraanii fi Raashaa filannoo bara kanaa kan 2024 hojjetame kana harka keessaa qabdanii akka inni badu jedhanii ajaja irratti dabarsanii jiran. Ajajni kunis gartee kan yeroo hedduu sanction jedhanii takkaa'u qaqqabbii jedhanii irratti beekamu san irratti dabarsuun isaanii galgala kana oduun baate ni himti. Pireezidantiin biyya Chaayinaadha Xi Jinping galgala kana haasawa amata haaraa irratti kan biyya isaatiif godhe keessatti amata kana guutuu gartee waan biitii san jijjiirama isin garsiiftee fi akkasumas naannoo inni deemee gartee guddina keessatti arkee fi haalata biyyootan addunyaadhaa keessa jiran laalchisee keessaafuu waa'ee ikoonomii irratti akka malee ummata biyyasaa akka dinqisiifatu himee jira. Meetaan kaampaaniin feesbuukii fi instaagiraam qabu yeroo ammaan tanaa all generated characters takkaa'u gartee warreen gartee dhugaan ta'in nama proofaayiloota dhugaan ta'initti kan feesbuuk irraa gartee akka namaa fakkaatee waan adda addaa hojjetutti akka gartee maallaqa guddaa baasanii itti investi godhu jiran oduu irratti himanii jiran. Kana jechuunis akkaataa gartee namni takkaa'u warreen gartee naman ta'in kun proofaayila adda addaa irratti namaa wajjin hariiroo uumanii takkaa'u namaa wajjin gartee waliigaltee takka godhan akkaataa itti hojjetan kan gargaaru jechuudha. Kana jechuunis akkaataa isaan namni ijji namaa takkaa'u gartee feesbuukii fi instaagiraamii irratti yeroo akka gubdu waan barbaadaniif jecha karaa kanarratti investi godhu jiran. Pireezidantiin biyya Raashaadha Vilaadimir Puutin haasawa amata haaraa irratti yeroo ummata biyya isaatii fi akkasumas addunyaadhaaf ibsa godhu irratti nuti ijoollee abaabayyuu akaakayyuu akkasumas warreen gartee naasii warra jarmansan takkaa'u yaada naasii san qabu warra lafarraa fixe takkaa'u warra inumaatu moohee je'ee dhaadannoo ajaa'ibaa ibsa kana keessatti godhee jira. Oduun gabaabduun tana fakkaatti oduu biraatiin ammoo ol deebinu nagayaan jiraadha.